jirtu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota daaraa entertainmentii nageenyi hiyya laggeeniif gaarreen kutee bahee qilleensa keessa naannawee bakka jirtanitti simbiraa gahu hordoftoota daaraa entertainmentii kan taatan akkam jirtan nagaami guyyaa 4-3 osoo isin waliin argin oolee jira yoo isin irraa fagaatan baay'ee isin yaadee jira isin immoo na yaadanii jiraatan akka na yaadannetti maa namoonni YouTube channel kootiif haarawaa taatan Dima santu ka subscribe godhanutti dabalama family baay'ee kana wajjin baay'eedha ala teessanii hin qorratina yeroo afi qorralle yeroon kun immoo ho'a so yeroo kamiyyuu qorris jiraate ala hin taa'ina family baay'ee kana wajjitti dabalama nutti baay'eedha isiniin jedha kan biraa immoo hara zaaraan mal qabattee dhuftee Esa badde esa turte maaltu mul'achuu si dhogge jettanii maybe gaafii isinittiin ta'a zara esa yoo hin banne soo jira baqa video haarawaa waan hin hojjannee fi garuu yaanni kiyya isin bira isiniin jechuu barbaada guyyaa har'aa wantuma gaggabaabaa tokko xiqqoo haasoo isin bira deemuu fi tokko fa video kana hojjedhee fi waa is yaadeef jira jechuu fi jiraachuu isinitti mul'isuuf yeroo tokko haalli dalagaa ta'ee wantoonni tokko nama na balleessa akkuma hundaanuu yeroo bades si yaada family keessuni mana kophaana jalaa taa'anii mi jedheeti waa is yaaduuf mul'adha deenya kana waa baay'eetu hanga an video hojjechuu dhiisee waa hedduutu fuula miidiyaa irra darbaa jira duraan dursee ijoolleen Oromoo kan biyya Kuwaititti guutuu namoonni ijoolleen Amaars lammii biraas jiranii biyya Kuwaititti rakkachaa turan gara biyya isaanii nagahaan galanii jiranii baga gammadanii baga gammannee akkasuma ijoolleen beruti amma immoo wanti guddaan nama rifachiisu lammii Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaatti rakkachaa jiranii uummata saniifis Oromoo bakka jirtanitti namni video hiyya kana dhageeffatan haala ijoollee Kuwaitiitiif Beerutiitti sagalee taane sanitti sagalee akka taanuuf isin beeksisuu barbaada maaliif jennaan gaafa rakkoo kana wal bira dhaabbachuu ijoolleen akkasitti dararamtu ijoolleen dararri isin keessa jirtu ijoollee Oromooti waan ta'eef baay'een isaanii carraan Oromoo bakkuma hundattuu jireenya ilmaan Oromoo kun koodii nama gaafata so guys ummata san ijoollee san bira dhaabbadha sagalee ta'aa fi bira haa dhaabbannu hamma danda'ameeni rakkoo isaanii mootummatti haa beeksifnuu fi maaliif jennaan ijoolleen kun malee nama እና ለሚፍ ብርማታ የተሚት የኦሮሞን ያ ኡመት ኬኛ ijoollee san bira dhaabbanne sagalee taanee fi akkuma ijoollee biyya Kuwaitiif biyya Beerutii keessa sagalee taanee fi ijoolleen kun nagahaan gara biyya galan ammas jiraattota Saudi manneen hidhaa keessatti dararamaa jiran sagalee ta'aa fi bira dhaabbadhaa fi hanga danda'amu namoonni qaamaan biyya sanis jirtanii ijoollee kana bira deemaa wantoota godhamuu fi waan huccuu adda addaa huccuu malee achitti gubachuutti jiranii waan namaaf godhamu hamma galanii fi nyaata waan ta'eef geggeessaa fi amma yeroon kun yeroo dhukkubaallee waan ta'eef asooni kiyya har'aa jiraachuu kiyya qofa isinitti beeksisuu fi kan mul'atu garuu rakkoo jiru waan tokko yeroo ilma Oromoo rakkoo qabaatti rakkoo irra darbitee gammachuu ibsattee deemuu kolfanii taphatanii deemuun baay'ee namatti ulfaata ummata kanaaf sagalee ta'a wal cinaa haa dhaabbannu miidiyaa irratti wantoota biraatu caafii qabnee fi guunii jirra waan dhugaa hin taane sobase waan baay'ee wal keessa garuu waa'ee kanarraa dubbadha waan biraa ilmaan Oromoo yeroo ammaa kanatti gadda guddaa keessa jiranii ilmaan Oromoo tokko raamana gubanii tokko haadha abbaa ajjeesanii tokko ilmoo qalanii waan baay'eetu jira garuu ammas ilmaan Oromoo gadda guddaa keessa jiranii gaddi Oromoo fi yeroo hundumaayyuu gadda ummata keenya harrafina jajjabaadha Oromoon hundumtuu bakka jirtanitti wal jabeessaa
yeroon tun yeroo callisanii miti haalli Oromiyaa keessa jiru haala suukaneessaa haala baay'ee nama rifachiisuudha. Kanaaf hamma danda'ameen waan danda'ame uummata kana cinaa dhaabbannee gochuu fi qabnaa waan biyyaaf godhamu akkuma duraatitti ka'aa maqaa isin jechuu barbaada. Asirratti waan siyaasaa dubbachuu hin barbaadu. maaliif baay'ee asirratti waan siyaasaa haasawuun fedhu yaadota keessa yaada jiru waan tokko dirqama wanti nama ibsachiisu jira. Haa ta'u malee wantoota siyaasaa irraa dubbachuu baay'ee barbaadu. YouTube kana siyaasaaf waan nagatuu hin barbaadu. Beekaa waan hawaasa guutuu walii galaatitti hojjechuu fedhu. Haa ta'u gabaabumatti rakkooleen tokko jiru irraa nama dubbachiisa dirqisu nama dubbachiisa waan ta'eef waan dhaggeeffataniif galatooma. Baay'ee haasawuu hin dandeenye yeroo biraa sagantaa hojjedhuu fi piraankiilee wantoota adda addaa piraankii qofa osoo hin taane barnoota waan biraas wantoota hojjetamu hunda hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuuf turtiin keessan Zaaraa Entertainmentii wajjin haa taatu. Zaaraan Entertainmentiin kan keessanii jabeeffadhaa isiniin jedha. Anis tanteessanii Zaaraa Entertainmentiinis kan keessan yeroo gaarii qabaadhaa waan dhaggeeffataniif galatooma.